السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتورة في كم نجا جرت فيا في سنة بقى جرات تاني سنين جنا ملي فيديو هارا قبل اسم الفجرة اسم كوبا قبل جدا نت سمين إذا لفت جدا نت سمين كتابة ما كيف في شامبي بري فمجرى جدا واو جولة جالا اللي دوغا اتتيمي بقى اتتيمي كما والبراديم تلوغا ربنا يا دستيجو ما دساني جو كما والبراديم ودن دوغا ربي إنه ما شاء الله تبارك الله ربي جرس أنا عم بسو وأنا مهاران نتجدد فاجراني نتيجمي دين قد ما تاجراني بوست قراني الرمو نتيجمي جداني كتابة بوست قراني إن شاء الله كا أكاسي ربين كثير يا قلونا جانا في دم هاتي فاتي أمو ستي واه هاتي فاتي ستجفر أرتي فاتي كم موديلستي تاتي أكك أما هيرموني سي فندرا فردين ما في مليسيني جولي جداني irraa bareedee jira uffatallee kwaalitii eeggattee uffataa jirti. Ka duraanii caala heerumuu jedhaarti amma waa caffaruma kanaaf mataa qullaa balleessite malee wayi dhaabata haftee amma kun moodiliillee taate moodilistii taate asin jidduma odoo viidiyoo walitti jidduurra dhufee dhiifama. Innaa kun akkanatti isii caffarsiisaadha faate akkam maal jettan isin maal jettan kana biyya na jedhee sheekaa roobee. Akkasii meesii haati faati akkana qadhattee mudhiin isii zinnaara taatee dabbaan duuba achi bahe kana maal jettan meesii anu gaara beekduun fakkaataara dura akka malee furdatti amma kun akkana taate kaa maashaallah garuu sirbarraa maashaallah hin jennaan qaama isiirraa jedhe sirbaaf mataa qullaa deengadda mataa qullaa akkas taasisan balleessa wiigii mee maal godhuufi qaxxalan wiigii haraamaa miti jedhanii akkas ganii namni mataa isaanii se'a. Wigi maafi hidhuun jammar haraama rabbii siyaa qajeelchaa faate akkuma akkana sirraa bareede kana keessa fiillee siyaa tolchu atuu beektuudha nama gorsituudha ati gorsuufis miti inshaallah rabbi jaarsa gaariillee siyaa jiru amma kunoo heerumuu fuudhuu jechuun dhiiroche furdinna irreessiisa sodaatan dura malee cimummaan qabdu jedhan isiin daa'ima jedhan ijoollee jedhanii wallaa maashaallah. Gorsiisii ammoo dheengadda faa jala taa'ee waa'ee ijoollee dhiiraa biyya Dubaayii fidan kana viidiyoo sanaan gadhiisee jira. Isa gorsiisii dhugaa rabbii hedduu namaa fudhatama gorsiisii dhugaa rabbii arrabsitullee gorsa laali dhama qabu nama gorsiiti. Maashaallah rabbii faamii faanirraa si yaa dabalu siillee bultii gaarii si yaa jiru. Bultii kana dhugaa jettee achi ilaalan nama tokko irra heerumuu nama jibbisiisa laallatuma wayyi. Laallatullee baay'ee namatti tola. Na rabbii wallaahi. Haadha faatee koo nama gaarii rabbi si yaa jiru inshaallah. Rabbiin akka ati feetu kwaalitii akka ati irraa feetu kawaa hunda akka ati feetu guuttate rabbi si yaa fidu. Leexaa wayii taate qaama honota morma leexaa ta mudhii zinnaara lookoo ta morma lookoo taate akkana kun irraa bareedee jira maashaallah duraanuu fuula mushooftu. Walaa irraa bareedee jira mudhii gadii kanaan mudhifne malee maashaallah. Innaa ulfa jetti mee viidiyoo sanillee amma dhufaa jira. Ajaa'iba qabdaadha faate dhossaan heerumte amma kunoo viidiyoo ulfaa tokko poosti goote kolfaan du'e kunoo as keessa hidhee jira. As keessa hidhee jira ofii poosti goote irraa bareedee jira hedduu na bareedde. Sirbuma kanaaf mataa qullaa maal ta'uu isaanis morka namaa akkas ta'anii namaaf jedhanii ammoo qanii san namni wajjin qarbiin galu waan ta'eef isallee sirreeffatanii inshaallah isiniin jedha. Akkasii daa'iman na bira jiraa fi haadha faatee irraa bareedee jira maashaallah jedhuunillee baay'ee namatti tolti irraa bareedee jira. Ulfa jettee ga'uuf dhiiftedha ammoo dhossaan heerumte ilaatamoo uummata gubuuf akkanatti sappiraayizii nu goote moo akkam akkas osoo namni hin beekin akkana gooteeta bismillah akkasii waaw irraa bareede maashaallah. Daansii kana ammoo dhiisan daansii irrallee maashaallah hin jenne istaayilii kee akkana akka istaayilii godhattees maashaallah siin jedhe gurbaa jedhe akkasii daa'ima biraa qaba viidiyoo sodaataa raabaa jira biraa jenna dhaggootitti akkasii maashaallah haadha faatishaa rabbiini
ilma haati eebbifte ilma gaarii ka asii achi jeesaa waliin goone ka osoo takkitti iyyuu bulfate 3 4 rabbi eeyyame jedhee asii achi waa'ee masaanuutu hin beekne sitti hin qabine kunoo amma laala asitti kunoo ulfataate dhufte waaw haadha faatee sapiraayiz nu goote isaa sapiraayizii nu goote maal jechu sapiraayiz nu goote moo maal inni ulfi kunii hin heerumte mee dubbii afaan hin qabne dubbatinaa isiniif ibsaaf maakiilleen mee nu dubbadhaa maal jechuu kiu nu gootanii bari'aa ummata kiu nu hin godhinaa maal jechuu keessan maa kana nu taphatta miskiinnan warri kan si hordofnu warri koomentii maaliif kiu nu gootan waan keerii dubbadhaame hin heerumte moo akkas isin jedha faateen heerumte moo maal inni ulfillee ammoo sirraa bareedee jira maashaallah rabbi kaatee hawwite kana siinaa ga'u siin jedha mee nuu baasi waan kana gootu kana akkasii obbo ibsishaan ammoo iyyuu farda biyya keenna kasilaa faayamaniin biyya namaatti deebi'e laala birqikaa kunoo aramni akkanatti birrii nyaatti biyya keenyatti ammoo fardoon caffaa keessa oolti kuma feete yookaan albula bulti maashaallah irraa bareede kun gurbaan edaan dheerinni isaa farduma kanarraa nabbeessa dhugaa rabbi maakii mammareetu maani irra deebi'aa lakki hedduu dheerata hedduu wallaahi ibsaa hedduu dheerata maashaallah tabaarakallah rabbii jarraa si hambisu leexaa rabbii jarraa si hambisu hin jenna maakiillee bareedduu qacaleen intala kunoo argatte ol biraa bareeddanii namatti toltan kunoo ol biraa bareeddanii isiniin jenna maashaallah babbareedduu lamaan tol argate jarraa faa horaa bulaa deebanaa isiniin jenna qashtiiwwan qacaleewwani ibsishaaf maakii wallahi baay'ee irraa bareedee jira irraa tolee jira ijoollee maashaallah adaawoo heerumanii koo fuudha akkan namarraa bareedaa dhugaa waaw ija budaallee rabbi sinirraa qabu ijji namaa danda'um kasin laalu sinirraa bareedaa jira yokkuma ibsaan jedhu kasii viidiyoon kiyya asuma irratti xumurama yaada keessan kennaa laayik sheer sabskiraayib godhaa